Namdeeme fi namdeegee waargee jedhbooranii guyya guyyaanii namni rakkatee biisaanii keessa baqatu guddachaa jira. Kamil kaan jiraatanillee namni hedduun waan hin himamne keessa dabru. Keessumaa daa'immaniif dubartoonni namatna gargaar jettee yaaddutti deebi'ee si miidhuu danda'a. Oduu kanaa agdhuma daawwadhaa yaad keessan nu barreessa. Baqattoota 4,500 ol gargaareera. Lammiileen Turkii, Somaalii, Iraaqii fi Sooriyaan fa'aa keessa jiru. Biyya baqattoota miiliyoonaan lola dheessaniif dahoo taate keessatti inni akaakayyuu baqattootaati jedhamuun beekama. Nabir dhufee gargaarsa naa kenna. Malaayikni uliwaan naa ergame na fakkaati. Waggoota kurnan darbaniif dhaabbati tola oolaa kansaa beekamtii fi kabaja argateera. Adı Saadettin Karagöz ama insanlar onu Ensar abi olarak tanıyor. Tahus jajannaa kana duuba himannaa jabaa haleellaa saalaatu itti ka'aa jira. Inumaa dubartiin tokko gudeedamuuf akka turte faa himatti. Na qabee akka na jaalatnatti hime. Na dhungachuu jalqabe. Haleella saalqunnamtii narraan ga'e. Waan ta'ee yaadachuu hin barbaadu. Keessumaa waan har'aa ta'e sun. Saadettin Karagöz nutti dubbachuuf waliigalee ifatti yeroo deebii kennu waggaa darbe dubartii sheedhumaan dubbisee jedhee yeroon yaadu dubartiin haaraa dhuftee seenaa haleellaa saalqunnamtii qooduun gargaarsa gaafatti. Dubartoonni filmii kan keessa jiran yeroo kaan uffachuu baatanillee fuula isaanii dhoksuu fi niqaaba uffatu. Nageenya isaanii eeguu fi maqaa isaaniillee hin jijjiirre. Kun magaalaa guddoo Turkii Ankaraadha. Biyyattiin baqattoota akka addunyaatti lakkoofsa guddaa qaban keessummeessiti. Kanneen kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Ankaraa kana keessa jiraatu. Baay'een immoo biyya Sooriyaa irraa dhufani. Gaazexeessituun BBC Turkii Fundaanur Oostuk dhimma kana hordofaa turte. Waggootaaf rakkoo baqattootni Sooriyaa Turkii keessatti isaan mudatu gabaasaa turte. Keessumaa dubartoota. Waggaa darbe keessa garuu himannaa haleellaa saalaa rifaasisaa Ankaraa keessatti adeemu dhagahaa turte. Yeroo ammaa dubartii dhimma kana keessa darbite dubbisuuf deemaa jirti. حكالي بابي مفتوح لإلك بأي وقت. Balbali koo siif banaanaan jedhe. Yeroo barbaaddee na bir dhufuu dandeetta. Iddoo deemtu yeroo hin qabaannellee na bir kootu. An si kunuunsaa naan jedhe. Yeroo Madiinaan gargaarsa hatattamaa barbaaddu namicha namni hundi bira deemuu qabdaa jedhantu jira. Maqaan ishee fi eenyummaan ishee gabaasa kanaaf jecha dhokfameera. أنا بال2018 رحت على جمعية سعد. Barkum 2018 gar dhaabbata loltummaa sadaatiin deeme. Akkas naan jedhe. Waaw, asi maal hojjetta? Atu ijoollee maaltu as si fide? Daa'imni kiyya dhukkubsatuu itti himee gargaarsa gaafadhe. Abbaa warkeetii ees jiraa jedhe na gaafate. Anaaf abbaa warkiyyaa walii kuufak jennuu itti hime. Hamiyoonaa maaliif hin hiiknee jechuun na gaafate. Madiinaan gaa'ela ishee keessatti haleellaan qaamaa irra gahaa ture. Bara 2016 Turkiitti yeroo baqattu abbaan warraa ishee ijoollee ishee 3 wajjin ishee dhiise. Yeroo Saadettin argattu mucaan ishee hangafaa akkaan dhukkubsatee hospitaala ture. Daa'ima ishee fayyisuufis dhama'aa turte. بطريقة كتير بشعة يعني بلش هو يعتدي علي. Haal jibbisiisa ta'een haleella saalqunnamtii narraan ga'e. Iyyuun jalqabe. Narra deemii jedheen. Adooniyyiin sila na gudeeti ture. Madiinaan yoo isa diduu itti fuftu akka ishee doorsise himti. هو اجى لعندي على البيت بلش يدق بطريقة Mankii dhufe. كتير بشعة. Balbal mankiyyaa aariidhaan reebaa ture. حكالي افتحي Gatee sodaadheef balbal hin banneef. Ban naan jechaa ture. Achiin booda waan hamaa dubbachuu jalqabe. Sooriyaa tak deebituu si godhaa naan jedhe. Madiinaan gaafa sana balbala akka banuu didde himatti.
dhumarratti mana geeddartee lakkoofsa bilbilaas sodaadhuma isaan jijjiirte. Ammayyuu kana dubbachuusheef balaaf akka saaxilamtu himti. Kun ollaa Altindaag Ankaaraa keessatti argamudha. Maqaa masoo Aleppoo jedhamus qaba. Asitti baqattoonni Sooriyaa waan baay'ataniif magaalaa Sooriyaa keessa jirtuun moggaafame. Dhaabbanni tola oolaa Saadattiin Kaaragoos illee asumatti argama. Baqattoonni Sooriyaa rakkoo maallaqaa qaban keessumaa dubartoonni gara isaa deemu. Adı Saadettin Karagöz ama insanlar onu Ensar abi olarak tanıyor. Hojjetaa baankii sooruma bahetu dhaabbata kana bara 2014tti hundeesse. Nyaata, uffataa fi mi'oota bu'uuraa baqattootaaf kenna. Kunis Saadattiinidhaan goota hawaasaa taasiseeraani. Amma Saadattiin Kaaragoos gara waltajjiitti afeeruu barbaada. Asitti gaazexaa biyyattii irraa badhaasa fudhataa jira. Dhaabbati isaa kunis jaarmiyaalee biyyaa fi idila addunyaa irraa deeggarsa argataa jedhe. Fundaanuur dhimma Madiinaa yeroo qorattu hawaasa baqataa Sooriyaa irraa amantii akka argatte himti. Kanaanis dubartoonni as bahanii dubbachuu jalqaban jetti. Dubbiin ishee ajaa'ibe ammoo dubartoonni isheetti dubbatan hundi saaxilamoo ta'uu isaaniiti. Kan abbaan warraa irraa du'e, ola deemoo fi haadholii qofa ijoollee dhukkubsatan guddisanii fi Turkii keessa fira hin qabnedha. Baay'een nahee dhimma akkasii dhagahuun koo kan jalqabaati. Dubartoonni kunneen dubbachuuf akkas kan sodaatan sababiin waan jiruufi akka malee balaaf waan saaxilamaniifi. Kana malees namni haleellaan saalaa irra gahe loogii fi qollifannaan waan irra gahuuf dubartoonni as bahanii dubbachuun itti ulfaataa kan jettu Fundaanuur yeroodhaa gara yerootti garuu yoo isheetti dubbatan jalqaba haleellaa irra gaheef akka of komatan himti. Dhimma kana baatii 5 yeroo sakatta'aa turte namni ifatti baatee dubbachuu barbaaddu akka jirtu dhageesse. Dubartii duraan Ankaaraatti baqattuu turte amma Jarman deemtee argatteeni. Miidhaan arga'een booda waan sodaadhuu fi adduuf baasuu jalqabe. Namni wayii dhufaa jiraa yoo naan jedhan man keessa dhokadha. Warri man suuphaan yoo dhufan waan sodaadhuu fi balbalin banuuf. Baatuulis haadha ijoollee 3 qofaa guddistudha. Yeroo ammii gargaarsa fudhachuu fi gargaluu harki isaa duuban harkaa'e. Akka maleen aare, itti aare. Ufiitti qaana'uu qabdaa jedheen dhuga dubbachuuf isa baaraa ture. Ati nam kabaja hin qabnee isaan jedhe. Garuu amanuu hin dandeenye. Achii is darbadhee miin gargaarsa achumaatti dhiise ba'e. Baatuul ifatti dubbachuun sagalee dubartoota dubbachuu sodaatanii akka taatu amanti. Garuu ammas waan irra ga'e jechaan ibsuun ishee rakkisa. Haalli koo baay'ee rakkisa ture. Waanan keessa dabre. Sadaatiin. Keessuma Sadaatiin waan arga'ee yaadachuu hin barbaadu. Baay'ee na cabsa. Ta'us dubartoonni baay'een waanan keessa dabraa jiru. Kana sirrii beeka. Dubartoota kan gariin sirriitti beeka. Gaazexeessituu Fundaanuur Baatuul waliin dubbachuun booda dhimmi kun yeroo hagamiif raawwachaa ture waan jedhu yaadde. Baatuuliin dubbachuun booda himannaa haaraa dhaga'uu himti. Jarman irraa Ankaaraa deemuun dubartii haleellaan saalaa irra gahee argachuufi. Karaa duubannatti dhufee harka na qabee qaamsaa isaa harkaa'e. Achiin nan kufe. Achi hafuurri koo lubbuun koo Rabbi naaf dhiise. Onneen koo qalbii kootiin hin turre. Akka anis ofirra darbadheen hin beeku. Naadaan nama ganna 27 yoo taatu ijoollee 3 qabdi. Turkii keessa waggaa 10 jiraatteetti. Kooti ijoollee kee fi daayiparii sii kennaa naan jedhe. Daayiparii fayyadam qabdi ture. Daayiparii harka tokkoon qabate ture. Harka koo ammoo tuquuf yaale. Achiis dhiibe. Gargaarsi kee yoo akkas ta'ee tasuma hin barbaadu jedheen. Achumaan suuqii sana ba'e. San booda daayiparii na ergee hin sodaatinii kunuma waan jiru dubartii hundi ergaa naan jedhe.
Naadaan fedhiisaa yoon guuteef waan hin barbaadu akka hin kennuuf natti himee jetti. Waan keessa darbite dhukkuba sammuuf akka ishee saaxile himti. Amma sodaa fi yaaddoo keessa akka jiraattu himti. Himannaawwan kunneen yeroo dhageessu miidhaan bal'aa akka jiraachuu danda'u hubachuu akka jalqabde dubbatti. Hamma yoonaa dubartoota 3 haleellaan saalaa irra gahetti akka dubbatte himti. Hojjettoota dhaabbata tola oolaa kanaa duraanii 2 dabalatee namoonni biroo 7 Saadattiin gochaa akkasii raawwachuu dhaga'uu fi ijaan arguu dubbataniiru jetti. Saadattiin dhaabbata hin galmaa'in kana waggaa 10 dura erga banee jalqabee yeroo garaagaraatti sakatta'insaa fi qorannoon irratti geggeeffameera. Galmeen seeraa bara 2019 akka agarsiisutti dubartiin tokko qoccollaa saalaan isa himatteetti. Ta'us abbootiin alangaa Turkii ragaan gahaa hin jiru jedhan. Bara 2022 dameen baqattootaa UN kaargoos irratti himannaan jiraachuu hubachuun booda afgaaffii icciitii baay'ee geggeesseera. Bara 2025 poolisiin mana isaa to'ate. Poolisiinis ta'ee UN himannaawwan ka'an hunda dhimmamuun akka hordofan himaniiru. Ta'us namoonni miidhaan irra gahees ta'e warri ijaan argan as bahanii dubbachuuf eeyyamamoo waan hin taaneef himannaa banuuf tarkaanfii dabalataa fudhachuu hin dandeenye. Dubartoonni kunneen as bahanii kan hin dubbanne gatii sodaatanii fi biyyaa ari'amna jedhanii waan yaadda'aniif akka ta'e gaazexeessituu BBC kanatti himaniiru. Himachuu hin dandeenye. Dubbachuu barbaade ture garuu Ankaaratti galmaa'ee waan hin turree fi hin sodaadhe. Dubbina fidaa jedhee sodaadhe callise. Saadattiin garuu ammallee abbaa dhaabbata tola oolaa baqattoota gargaaruu barbaadu akka ta'etti qofa miidiyaatti of mul'isaa oola. Gaazexeessituun BBC kun himannaa irratti ka'aa jiruuf deebii akka kennu gaafachuu himti. Isaa fi abukaatota isaa dubbisuun booda afgaaffiif akka walii galee hoteelatti beellama qabate dubbatti. Saadattiin Kaaragoos abbaan dhaabbata tola oolaa kanaa waggaa 4 duras himannaan wal fakkaataa irratti ka'ee ture. Himannaawwan hundayyuu hin fudhadhu. Dhihoo kanas namni biraan himannaa banteetti. Akkan qoccollaa irraan gahee dubbatti. Qorannoon taasifame bilbilli koo fudhatame garuu wanti argame hin jiru. Himannaawwan irratti ka'an hunda hin fudhadhu. Saadattiin waggaa kana qoratamuun booda abbaan alangaa murtoo baaseen namni kun haleellaa saalaa mirga dhuunfaa sarbuu, haleellaa saalaa hamaa akkasumas haleellaa daa'immaniin himatamus himannaa seeraa irratti banuuf garuu ragaan gahaa hin jiru jedheera. Boodarra Saadattiin jecha ittisaa hin eegamneen as bahe. Ben 2016'da ameliyat oldum. Bara 2016 yaalii baqaqsanii hodhuu naa taasifameen cidhaan koo dabalatee qaamni gara bitaa baafameera jedhe. Yaaliin taasise dhiibbaa qaamaa qabaachuu danda'uusaa hakiima wajjiniin mirkaneessineerra. Cidhaansaa tokko baafameera. Hamma testosteroonii isaa irratti garuu dhiibbaa hin qabu. Testosterooniin isaa parsantaa 90 irra jira. Kanaaf fedhii saalaa isaa irratti dhiibbaa hin qabu. Kunis ta'uu hin danda'u. Keessumaa anaaf waan hin danda'amnedha. Akka qorannoowwan agarsiisanitti sababiin haleellaa saalaa fedhii to'annoo fi aangoo namni tokko qabudha malee fedhii saalaa dhabuun gochaan kun raawwachuu dhiisuusaaf ragaa miti. Dhukkuba akkamii akka ta'e hin beeku. Garuu ani dhuunfaa kootti fedhii akkasii hin qabu. Baqattoota qoricha sammuu adoochuu fi sijaaraa gurguran gabaasneerra. Jarreen 2-3 hanga 10 himachuu danda'u. Nama 100, 200 yoo jette waan kana gochuu koo amanuu dandeessa jedhe. Dubartoonni dubbiste marti yakka raawwachuu gaafatamanii haalaniiru. Yakka irratti hirmaachuu isaaniifis ragaan kallattii agarsiisu hin jiru. Madiinaan waan irra gaheen booda suuqii Saadattiin deemuu dhaabde. Humna ishee hunda lubbuu daa'ima ishee baraaruu irratti deebiste. Ta'us daa'imni ishee umrii isaa waggaa 7tti du'e. Yeroo hamaa waggaa 10 booda dhimmi ishee UN'tti fudhatama argatee ishee fi maatiin ishee biyya sadaffaatti darbuuf jiru. Kuni isheef oduu aagaa ta'us dubartoota biroo hawaasa ishee keessa jiraniif garuu sodaa qabdi.
agarraalee dubartootas biraa gargaarsaaf deeman hin beeka. Baay'een isaanii abdiiwwan kutataniif isaaf of dabarsanii kennan. Inni asitti nan beekama waan ta'eef yoo iyyeellee nami dhaga hin jiru. Saadattiin suuqii isaa akka daawwannu baatii adoolessaa keessa yeroo nu affeere baqattoonni baay'een hiriiranii achi jiru. Yeroo ammaa kana maqaa haaraan dhaabbata isaa galmeesseera. Gaazexeessituun BBC kun garuu baqattoota gargaarsa fudhachuuf dhufan yeroo argitu dubartoota dubbistee fi amma miidhaa inni nurraan gahe jedhaniin rakkachaa jiran yaadatti. Ammas waan kun mudachaa jira laataa jechuun yaaddofti.